Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaan keessan akkamii hordoftoota Ooliyaad OR. Hadda barumsa ajaa'ibaa qabadhisni yaadde jira. Aappii baay'ee tokko bareedaa na jaalattan jedheetiin yaada. San dura maal gootu as dhuftanii YouTube kadhu kana keessanii seentu jechuudha. Haala kana yoo inni isinii baase dhuftanii bakka sarchii kana biratti Ooliyaad OR jettanii ni barreessitu jechuudha. Fama Ooliyaad OR jettanii akkana yoo barreessan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Dhuftanii viidiyoo kana jala ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan yoo isinii baase maal gootu dhuftanii as bira tuttuu jechuudha. Subscribe bakka dhukana ni tuttuu. Achiin booda mallattoo tana tuttanii jechuudha. Notification isan ni tuttuu. Achi all bakka itti tana ni tuttu jechuudha gubbaarra. Haala kanaan barumsa isin gadhiisu hundi isaayyuu isiniif gahaa. Laayikis ni gootu, sheeris ni gootu jechuudha. Kuno as bira isinii kaa jechuudha. As bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Waan isinii gadhiisu hunda liinkii aappii barbaadan achi jibbiira yoo tuttanitan haala kanaan isinii baasa. Achi dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Bakka amala salphaadhaan waan barbaade isinii fiduu danda'a. Daawlood godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu. Hordoftooti kiyyaa kun as biratti bakka daawlood jedhu kan argaa jirtanii miti as bira tuttanii jennaan daawlood isiniif ta'a. Mee aappii kana dhooliin ilaallaa jechuudha. All in one toolbox jedhu kana wajjin mee aappii kana baay'ee tokko jaaladheetiin yaada. Aappiin kun faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Faayidaa isaa keessaa mee afur isinitti agarsiisadha. Faayidaan isaa afran silkii bilbila keessan faayilii garaagaraatiin kan cufame isinii qulqulleessaa akkasuma immoo saffisa daataa yookiin neetwoorkii keessanii mobaayila keessanii isiniif dabalaa deema. Akkasuma baatirii keessan akka isiniif yeroo isiniif qusatu godha. Baatiriin keessan akka dafeetiin isin jalaan dhumne godha. Akkasuma immoo aappii dalaguutiin hin dide akka seeraan isinii dalagu saffisaan isinii dalagu isiniif godhaa jechuudha. Mee wajjin haa ilaallu jechuudha. Mee fakkeenyaa fi haala kanaan isiniif banaa jechuudha. Haala kanaan yoo isiniif baneetiin jedhe dhuftaniitiin as bira tuttuu jechuudha. Mee akkana yoo tuttaniitiin jettan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. As biratti jechuudha kun faayilii garaagaraa jechuudha. Kan bakka keenya guutuu bakka keenya qabeetiin akka silkii keenya bees godhu jechuudha. As bira asii gad dhufneetiin as tunnaa jechuudha. Kiliin bakka jechuutan tunnaa jechuudha. Kun haala kanaan qulqulleessaa jechuudha. Kun haala kanaan qulqulleesseetiin nu baasaa jechuudha. Amma fakkeenyaa fi of duuba deebinaa jechuudha akkasumatti jechuudha. Kun haala kanaan akkana of duuba deebinaa jechuudha. Kun bakka kana qulqulleessaa jechuudha. Akkasuma immoo saffisa neetwoorkii keenyaa dabaluudhaaf immoo saffisa intarneetii mobaayila keenyaa immoo as bira tunnaa raamii isaa kana jechuudha. Raamii kana bakka faayiloonni garaagaraa honnaa jedhanii guutanii jibii bakka guddaa jalaa honnaa jedhaniif kun akkanatti hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Akkanatti jechuudha. Tokko faayidaan isaa kana. Inni sadaffaan immoo baatirii seevar godhu kana laadhaa jechuudha. Isa kana baatirii keenya akka nu jalaa hin finne baatiriin keenya akka yeroo nu uummatu aappoonni garaagaraa baakgiraawundoon isaa akka nu jalaa hin miine akka baatirii keenya nu jalaa hin finne yoo goone dhufneetiin asuma bira tunnaa jechuudha. Kun buustii bakka nu kana kun mala salphaan akkanatti faayiloota akkanumaan nu jalaa fixan akkanatti chaarjii keenya yookiin baatirii keenya seef nu godhaa jechuudha. Ammas of duuba deebinee inni afuraffaan ammas as bira ammas bakka buustii jedhu kana mee xunneetiin ilaallaa. Aappii keenya saffisaan akka nu dalagu gochuu kan godhu jechuudha. Kun inni kun asumaa gad akkuma durattiisan buustii kana xunnaa bifa haala kanaan jechuudha. Kun haala kanaan nuuf qulqulleessaa jechuudha. Akkanatti aappiin kun baay'ee tokko bareedaa akkasuma akkana kanneen keessa deemtaniitiin remove ads jedha wifi wanta baay'ee app lock jedha wanta kanneen hunda notificationota garaagaraa faayil manaajaroota kanneen hunda isin qulqulleessaa. Faayidaan aappii kana baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokko inni jaalatteetiin abdii qaba.
aappii kana argachuuf immoo liinkii kee jala seentaniitiin argachuu ni dandeettu jechuudha. Akka liinkii itti hojjetan viidiyoo duraanii irra isin agarsiisee jira. Liinkii irraa fudhachuu ni dandeettanii kan mallaqaan daawunlood ta'e isin achirraa buufachuu qofaa jechuudha. Yeroo illee isin irraa hin fixu. Aappii baay'ee tokko bareedaa, daataa illee isin jalaa hin fixu. Bilisaan isin dalaga waan ta'eef akkasitti itti fayyadamaa. Sabiskiraayib, sheer, laayik gochuuf hin dagatinaa. Hordoftoota Ooliyaad OR hin badinaa. Na hordofaa isiniin jedha. Kanaaf haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaara naaf turaa.